بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمة خين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومنا خين رب نراها كيبلو ور خيري دلقهم دا فول مربي برباتو حجتنها قدو متى دورين سغنتاتيا خنين qabadhee asitti argamee jiru kitaaba kana bitaa sadaqaa jaariyaa godhadhaa hawaasa keenya biraan gaha. Soomana bara dheengaddaa kitaaba afaan salaataa kan afaan oromootti hiikame nama hedduutu nurraa bitee hawaasa keenyaaf hirre. Namootan sanirraa namni tokko kan maqaa isaa dubbatuu hin feene kitaaba 900 barattootaaf qarshii 100 maallaqa Itoophiyaatiin bite. Kunoo hambaa viidiyoo tanaa laala. Arraan tanaa kitaaba afaan salaataa kawaahee salaataa dubbatuu afaan oromootiin kaayamee barattootaaf finnee warri biyya Ameerikaa jirtan ka kitaaba kana nuuf bittan maqaa keessanillee nun dhahinaa waan jettaniif maqaa keessan isin hin dhoynu kitaaba waliigalatti 900 nuu bittanii rabbi isinirraa haa jaalatu. warra kitaaba bitee ijoollee keenya harka naqee kana ilmaan isaanii hunda doktora rabbi haa godhuuf. Ilmaan isaanii doktora addunyaa aalamaa hadiisaa quraanaanis saayinsii doktora rabbi. Nama hedduutu afaan salaataa qajeelfate. Daa'imni lafaa ol yaa'aa jirtus kunoo kitaaba kanarraa akkatti barataa jirtii mee laali. Haawwanis kunoo akkatti irraa fayyadamaa jiran. Baranaas kitaaba al-usuulu thalatha afaan oromootiin hundee sadeen barruu fi sagalee kan jaamu kan sagalee isaa waasaappi irratti dhageessan san 5,000 ol maxxansineeti jirra. Akkuma san kayfiyatul hajji wal umraa akkaataa hajjii fi umraa itti godhan kan jaamus lafa gaheeti jira. Kitaabni hundee sadeenii kun waa'ee tokkichummaa rabbiitii fi ergamaa isaa nama barsiisa. Dhaloota keenyaaf hedduu gaariidha. Namni sagalee tana dhageessan irraa hirmaadha. Kitaaba kana bitaa hawaasa keenya keessa haa faca'u. Sadaqatul jaariyaa isiniif haa ta'u. Rabbi bira kaayyadha. Firii tokko maallaqa Itoophiyaa qarshii 100 qofa doolaara 50 qofaan nama 70 ol harka kaayuu dandeessa. Waan bittan hunda bakka isin hiruu fi feetanitti isiniif ergina. Jijjiiramni barnootaani. Ida'annaa yaadaatiif bilbila kana qabadhaa. Duwwaa 25 takka 977 6 69 karaa waatsaappii fi telegiraamaa fi immoodhaatiin nu argachuu dandeessan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.